Waaqayyo jalqabatti waaqaa fi lafa itti aansuun ammoo uumaa hundaa uume. Namas akka bifaa fi fakkeenya isaatti uume ofitti aansee addunyaa kanas akka bulchuuf aangoo gonfachiise. Itti gaafatamummaas hidhachiisee seeraa fi sirna jalqabsiisee jannata eedaniin eebbaan guute keessatti jireenya akka isaaniif mijeessu macaafni qulqulluun dhugaa ba'eera. Ilmi namaa garuu jireenya dhugaa fi eebbaan guutame kana dagachuun goyyoomsaa fi shira daabiloos kiyyeesseen xaxamee jireenya qormaataan guutame keessa seene. Kiristoos garuu sana balleessuuf hanga lubbuusaa aarsaa godhutti ilma namaatiif kenne. Waaqayyo garuu ilma namaaf fuula isaa deebifatee mul'achuun karaa jireenyaa fi dhugaa gara mootummaa waaqayyootti deebisuu barsiisuu eegale. Nama ta'ee mul'achuun karaa jireenyaaf dhugaa gara mootummaa waaqayyootti deebisuu barsiisee araara jaalalaa fi tokkummaa mo'aa akka ta'e hubachiise. Hanga du'a fannoottis rakkinaa fi dhiphina ilma namootaa hundaa baatee du'ee du'aa ka'uu isaatiin shira daabiloos bakkaa balleesse. Har'a guyyaa galateeffannaa fi ililleetu addunyaa kanaaf ta'e. Dua kauke no waramano, dua kauke no waramano, ifake no ferge gara Kenya, ifake no ferge gara Kenya. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota amantaa kiristaanaa maraa baga du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e jechaa har'a faarfattoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa tajaajilan waliin turtii taasisuufan jedha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Maqaan kiyyaa faarfataa barsiisaa Damee Kabbadaan jedhama. Gooftaan Yesuus du'aa ka'ee kabaja mirgaa ba'atti ol ba'ee waanjoo gabrummaa barbadeessee moo'icha ijoollee isaaf labsee. Akkuma beekamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamii fi Hewaaniin gabrummaa seexanaa jalaa baasuuf akkuma kanaa immoo ilmaan isaa gabrummaa seexanaa jalaa baasuuf akkuma waadaa galetti guyyaa isaa eegee akkuma yeroon isaa ga'een samii teessoo isaa Aariyaamiin dhiisee gara biyya lafaa dhufeera. Akkuma kana gara haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin Aariyaam lammaffaa godhatee gadameessa ishee keessatti murteeffame ji'a 9 guyyaa 5 booda erga dhalatee boodadha. Inni cubbuu irraan kan hafe wantoota hunda raawwachaa guddatee isaa booda nuuf jedhee gidiraa argeera dhiphateera. Addaamiin bilisa baasuuf ilmaan isaa dukkanaa gara ifaatti du'aa gara jireenyaatti fiduuf jechuudha. Kanaan booda ni du'ee ni fannifamee du'ee du'aa ka'e. Du'ee du'aa ka'e nunillee maalidha? Abdii du'aa ka'umsaa akka nuti qabaannu nu taasisa. Akka faarfattoonni kunneen jedhanutti yeroo dargaggummaa ofii akkasiin mana waaqayyoo keessatti dabarsuun akkam namatti tolaa jedhu. Keessumaa dargaggoonni yeroo isaanii iddoo hin taanetti dabarsuu irraa mana waaqayyoo keessatti yoo dabarsan eebba fooniis akkuma kanaa immoo galaa lubbuu isaaniis ni qopheeffatu. Fakkeenyaaf dargaggoota hedduun hiriyoonni keenya yeroo har'aa kan nuti agarru yeroo isaanii bakka hin taanetti kan isaan dabarsan. Kaan bakkeen wantoota yookaan immoo sammuu namaa baalawwan sammuu namaa hadoochan fayyadama dhugaatii sammuu namaa hadoochan fayyadama. Akkuma kanaamoo wantoota hin taaneen yeroo isaanii kan isaan gubanii jechuudha. Garuumoo maalidha? Keessumattuu dargaggoonni yeroon hojii isaanii hojii dhuunfaa isaanii hojjetanii akkuma kanaa yeroo boqonnaa qaban garuu fedhaan osoo hin taane dirqama lubbuu isaaniitiin mana amantaa isaanii deemanii mana waaqayyoo tajaajilanii kennaa waaqayyoo isaaniif kenneen mana waaqayyoo keessa osoo deddeebi'anii inni kun carraa gaariidha jechuudha. Maaliif anis ta'ee waan hin argadheef faayidaa waan hin argadheef anis dargaggeessadha. Simmeetiin namoonni kan qaban anillee nan qaba. Garuu maalidha? Fedha foonii koo sana iddoo itti godhee adaba itti godhee lubbuu koo caalchifachuun dirqama kiyyaa wanta ta'eef dirqama dargaggoonni illee gara mana kiristaanaatti dhufuun isaaniin fayyada malee isaaniin hin miidhu. Ifakee nuuf ergee gara Kenya, ifakee nuuf ergee gara Kenya. Ifakee nuuf ergee gara Kenya, ifakee nuuf ergee gara Kenya. Du'aa ka'uu kee. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e jechaa qophii keenya qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu sababeeffachuun qindeeffanne kana fakkaata. Qophicha waliin lalisee tasfaa'een ture hangama koon xumure nagaatti.